oduu keenya jalqabaatiin aanaa Bosat keessatti qaamonni mootummaa fooyaa alaabaa ABO fakkaatu tolchitanii jechuun namoota hedduu hidhaatti guuruuf barbaadaa jira jedhame. Godina Shawaa Bahaa aanaa Bosat keessatti wannumti alaabaa ABO fakkaatu argamee qabamnaan akkuma waan jalmarroon qabameetti qaamonni mootummaa ibsa baasuu irratti argamu. Taatee tibba kana aanaa Bosat keessatti ta'e isin biraan geenya. Oduu biraatiin manni murtii mirga wabii obbo Taayyee Danda'aa murteessuuf beellama biraa qabachuun ibsame. Qondaalli mootummaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa mana murtiitti dhiyaataniiru. Mana murtiitti maaltu obbo Taayyeedhaan jedhame, Taayyeen immoo maal dubbatanii gabaasa bal'aa dhageessu. Oduudhuma kana wajjin wal fakkaatuun manni murtii Lubaa Balaa Mokonnoffaa irratti guyyaa himannaa banuu 15 hayyamuun isaa ibsame. Sanada sobaatiin akkaawuntii baankii daldala Itiyoophiyaa damee gamtaa Afrikaatti maallaqa baasuuf yaaluu isaaniitiin kan shakkaman Lubaa Balaa Mokonnonii fi shakkamtoota biroo lama irratti guyyaa himata banuu 15 manni murtii kun hayyamuu abukaattoon isaanii himan. Gabaasa guutuu isaas ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu keenya jalqabaatiin aanaa Bosat keessatti qaamonni mootummaa fooyaa alaabaa ABO fakkaatu tolchitanii jechuun namoota hedduu hidhaatti guuruuf barbaadaa jira jedhame. Godina Shawaa Bahaa aanaa Bosat keessatti wannumti alaabaa ABO fakkaatu argamee qabamnaan akkuma waan jalmarroo dirribaa qabameetti qaamonni mootummaa ibsa baasuu irratti argamu. Oduun godina Shawaa Bahaa aanaa Bosatii ba'e hedduu namootaatti ajaa'iba ta'uun hedduun namoota ammoo oduu sanatti qoosaa turan. Dubbiin akkana ture. Waajjirri koominikeeshinii aanaa Bosat oduu qacamii jechuun oduu akkana jettu qindeessee fuula miidiyaa hawaasaa isaa gubbaatti maxxanse. Aanaa Bosat magaalaa Doonii guyyaa har'aa gabayaa uummataa keessatti fooyaa alaabaa ABO agarsiisu fooyaa fakkeessanii ergama ofii ba'achuuf gabayaa uummataa keessatti afamee osoo jiru eeruu hawaasaatii fi hordofii qaamolee nageenyaatiin to'atamu bulchiinsi magaalaa Doonii beeksisee jechuun waajjirri koominikeeshinii aanaa Bosat maxxanse. Itti dabaluun waajjirri koominikeeshinii aanaa Bosat kun yeroodhaaf namoonni fooyicha kana gurguruudhaaf lafa afan kan hin dhiyaanne yoo ta'u akkuma qabamaniin kan isin beeksifnu ta'a jechuun waajjirri koominikeeshinii aanaa Bosat kun namoota fooyaa kana tolchan hidhuudhaaf barbaadaa akka jiru beeksise. Taateen kun erga dhagahamee booda hedduun namoota dhimmicha itti qoosaa kan turan yoo ta'u kaan isaanii immoo taateen akkanaa kun Oromiyaa guutuutti gaggeeffamaa jira jechuun haalli kun dadhabina mootummaa kan mul'isu akka ta'e namoonni hedduun barreessaa jiru. Mootummaan wayyaanee osoo hin diigamin dura bifuma ammaa kanaan Oromiyaa keessatti namoota waan alaabaa ABO fakkaatu qaban hidhuu irraa kaasee hanga ajjeesuutti gaggeessaa ture. Erga bara 2018 ministeerri muummee Abiyyi aangootti dhufanii dhaabni ABO Eertiraa irraa galee booda ABO'n karaa nagaatiin qabsaa'uuf murteessuun dhaabichis karaa seeraatiin boordii filannoo biyyaalessaa irraa hayyama waan argateef Oromiyaatti alaabaan tun haala gaariin qabatamaa turte. Mootummaa wayyaanee alaabaa tanaaf jecha namoota hedduu ajjeesuus ergasii booda Abiyyi aangootti dhufu hordofee alaabaan tun Oromiyaa bakkoota hedduutti mirmirfamaa turte. Haa ta'u malee ABO WBO'n jaalmarroo dirribaatiin hoogganamu bosonatti hafuu hordofee alaabaan tun ammas irra deebiin Oromiyaa keessatti akka yakkaatti ilaalamuu bira darbite namni alaabaa tana qabatee argame ajjeefamuu irratti akka argamu gabaasonni yeroo garagaraatti ba'u. Oduun guyyaa kaleessaa Bosat irraa ba'e kun ragaadha. Aanaa Bosatitti fooyaa aadaa kan lafa taa'u alaabaa ABO fakkaataa jechuun namoota fooyaa kana fooyanii gurguraaf dhiyeessan qaamonni mootummaa hidhuudhaaf barbaadaa akka jiran ofumaaf beeksisan. Erga kaleessa waajjirri koominikeeshinii aanaa Bosat akkas jechuun oduu tana baasee booda namoonni hedduun oduu kanatti qoosuun waajjirri koominikeeshinii aanaa Bosat ammoo oduu sana ganama kana kaaseeti jira. Haa ta'u malee namoota fooyaa kana tolchanii daandiitti baasuun gurgurachaa turan qaamonni mootummaa kana aanaa Bosat hidhuudhaaf barbaadaa akka jiran oduun achirraa nu dhaqqabe ni mul'isa.
Oduu biraatiin manni murtii mirga wabii obbo Taayyee Danda'aa murteessuuf beellama biraa kenne. Manni murtii mirga wabii obbo Taayyee Danda'aa eegsisuu irratti murtee dabarsuuf beellama biraa kenne jira jedhu gabaasni BBC narra baase. Amma dura kophaatti baafamuun hidhamanii kan turan obbo Taayyee Danda'aa murtii manni murtii dabarse hordofee sirreeffamtoota kaanitti makamuus danda'aniiru. Abukaattoo obbo Taayyee Danda'aa kan ta'an Dr. Tokkummaa Dhaabaa maamilli isaanii maatii fi abukaattoo akkasumas ammoo namoota kaan arguu barbaadan waliinis wal arguu jalqabaniiru jedhan. Obbo Taayyee Danda'aa Aramsaa 2024 mana murtiitti kan dhiyaatan yoo ta'u ajajni manni murtii dhaddacha darbe irratti dabarse hanga tokko hojiirra ooleera jedhan Dr. Tokkummaan. Nama wal arguu danda'eera, kophaa hidhamuun hafee namattis makameera, kun ammoo mirkanaa'eera jedhan. Kanaafuu ajajni manni murtii yeroo darbe kenne hamma tokko hojiirra ooleeraas jedhan. Akka abukaattoon kun jedhanitti qabeenya obbo Taayyee jalaa fudhatamee ture keessaa qabeenya xixiqqoo kanneen akka kompiitaraa, dabtara, baankii fi waan muraasa deebisaniirus jedhan. Dhorkaa akkaawuntii isaarra kaa'ame qofaatu hin kaanees jedhan. Isa kanarratti ammoo abbaa alangaatti himata dhiyeessinee bu'aa isaa eegaa jirraa jedhu abukaattoon isaanii kun. Obbo Taayyee Danda'aa dhaddacha darbe akka lakkoofsa Itoophiyaa 16/2016 irratti wayita dhiyaatan himanni sadii al takkatti kan irratti dhiyaate yoo ta'u isaanis ofirraa ittisuun dubbataniiru. Himatoonni sadeen diina waliin hojjechuu, mootummaa fi heera mootummaa irratti duuluu fi mana isaaniitti meeshaa waraanaa eeyyama hin qabne argamuu kan jedhu ture. Dhaddacha sana irratti obbo Taayyee mirgi himatamuu dhabuu isaanii osoo hin kaafamin to'annaa jala ooluun sirrii akka hin taane kaasuun mirgi koo sarbameera jechuun mana murtiitti himachuu abukaattoon obbo Taayyee Danda'aa obbo Tulii Baayisaa BBC'tti himanii turan. Haalli caffeen Oromiyaa mirga himatamuu dhabuu isaanii itti kaase seera kan hin eegnedha jechuunis komii qaban mana murtiitti himanii turan. Obbo Taayyeen akkasumas hanga gaafa mana murtiitti dhiyaatanitti ebla 16/2016tti abukaattoo ogeeyyii fayyaatii fi maatii isaanii wajjin wal arganii akka hin beeknes mana murtiitti komii isaanii dhiyeeffachuun dhagaameeti jira. Himanni obbo Taayyee irratti dhiyaate himata dachaatii fi mirga wabii namaa hin dhorkannedha jechuun mirgi wabii isaanii akka eegamuuf gaafatanii akka turan obbo Tulii Baayisaa ibsanii turan. Oduudhuma kana wajjin wal fakkaatuun manni murtii Lubaa Balaa Mokonnaanfaa irratti guyyaa himannaa banuu 15 hayyame. Sanada sobaatiin akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa damee gamtaa Afrikaatii maallaqa baasuuf yaaluu isaaniitiin kan shakkaman Lubaa Balaa Mokonnaanii fi shakkamtoota biroo lama irratti guyyaa himata banuu 15 mana murtiitiin hayyamamu abukaattoon isaanii obbo Tulii Baayisaa BBC'tti himan. Manni murtii federaalaa ramaddii tokkoffaa ramaddii araadaa murtee kana kan dabarse dhaddacha kamisa caamsaa 2024 taa'e irratti ture. Lubaa Balaa Mokonnaan eegaa isaaniitii fi konkolaachisaa isaanii waliin to'annoo jala erga oolfamanii har'aan si'a sadaffaa mana murtiitti dhiyaataniiru. Torbaan darbee dhaddacha ture irratti manni murtii poolisii qoratuuf guyyaa qorannoo dabalataa 8 hayyamee ture. Lubaa Balaa Mokonnaan kan shakkaman sanadii sobaa maqaa gamtaa Afrikaatiin gargaaramuun baankii daldala Itoophiyaa damee mooraa gamtaa Afrikaa keessatti argamu $6 miliyoona 6,50,000 baasuudhaaf yaalaniiru kan jedhu ture. Dhaddacha torbaan darbe tureen poolisiin qoratuuf guyyaan dabalataa kan hayyamameef sakatta'insa mana Lubaa Balaa itti taasiseen shugguxiin argate hayyama qabaachuu isaa qulqulleeffachuuf shakkamtoota kaan to'achuuf akkasumas ammoo baankii fi waajjiraalee mootummaa garagaraaf gaaffii dhiyeessee fi deebii eeggachuudhaaf kan jedhu ture. Dhaddacha har'aa irratti poolisiin qorannoo gaggeessaa ture qorannoo isaa xumuree akka jiru mana murtiitiif ibsu isaa abukaattoon Lubaa Balaa Mokonnaan obbo Tulii Baayisaa dubbataniiru. Abbaa alangaa waliin kan dhiyaate poolisiin qoratu abbaa alangaa himata banuudhaaf guyyaan dabalataa akka isa barbaachisu mana murtiitiif xalayaa barreessuu isaa abukaattoon kun ibseera. Abbaan alangaa xalayaa isaatiin yakki shakkamtoonni ittiin shakkaman sanadii sobaatiin gargaaramuu fi yakka malaammaltummaa waan ta'eef himanni hanga banamutti guyyaan himannaa 15 kennamuu qabaa jechuun gaafachuu isaa obbo Tuliin himan.